السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرموني كنت مالك قبتي رفتي نان جدينا لا وانين وفي تفيدمي أكتي فيدم تنم بربادا أكاسين إسنين جدا إيجا بليان كينيا فيديو كو أقد ما تتكالاتلان إسنين جدا نوردفادا ولين هلالا هدو ولين هلالا وان حرارلي bin channel ko jala hargachuu dandeessu inshallah yoo rabbiin fedhe isiniin jedha. Egaa har'a hedduun isin agarsiisa baay'inni keessanii magaarraja mana keessa teessaniiti kan online irraa xalabattanu gatii online irraa xalabattanuu fi gatii ofii dhaxxanii bittan ilaaltanii bittan isin agarsiisa isiniin jedha. Kunoo meedii isaallee turkiidha. Turkii faashin jedheeti barreeffamee jira. Akkuma kana fakkaata. Piis isaa fireen isaa hedduudha kan kana keessatti argamu. Waliin haa ilaalluu isiniin jedha hordofaadha. Kuni tokko lama sadii afur kino magaarraja afur of keessaa qaba. Kun kan kofartiin keessa galu tokko makaddaan isaa afurii kino afur qaba. Afur of keessaa qaba. Makaddaan isaa afur, magaarrajaan afur. Egaa akkasiin isiniin jedha magaarraja afur, makaddaa afurii fi kan assoolaa eenyuun assooladha kuni kan algatii jechuudha. Amma kan of keessaa qaba kun birrii 100 jechuudha. Birrii 100 diraama birrii 100 hin bite. Akkasuma dafee isinitti himaa shittoon kun sadassaati. Sadassaa birrii 100. Shittoo sadii birrii 100. Kunillee akkasuma sadii kinu keessaa baasee ilaaleera. Shittaan isaa akkam fakkaata jedhee ilaaleera. Baay'ee bareedduudha. Baay'ee namatti tola. Kunillee sadan kana birrii 100 diraama 100 jechuudha. Firee tokkotti yoo bittanii birrii 50 yoommoo jilmaa bittanii sadi bittanii birrii 100 jechuudha. Ammas firaashii biraas ni agarsiisa. Isa kanallee kun baasee isin agarsiisu. Hedduu nama dadhabsiisa gaaratti buune. Kunis kana fakkaata. Kun immoo magaarrajaa lamaa fi kan kofartiin keessa galu tokko, assoolaa tokko, makaddaan isaa afurii boraatii isaa jechuudha. Isaan kun immoo birrii 90 kuni jechuudha. Kun birrii 90 hin bite diraama 90 jechuudha. Kan biraa immoo xaaqaa warra dhiiraa isin agarsiisa. Kino suufini kana fakkaata. Suufin kun xaaqasaa birrii 10 birrii 40. Kino as keessallee xaaqanatu jira jechuudha. Kunillee gosa wal fakkaatu lamaadha. Kunis gatiin isaa kanuma wal fakkaatu jechuudha. Birrii 10 meetiriin 4 birrii 40 diraama 40 jechuudha. Kan biraa immoo caammadha. Caammaan kun sadassaa yoo bitte birrii 100. Gosa adda addaa jira gaa kan inni ani bite. Kun hundi isaatuyyuu birrii sadassaa birrii 100 jechuudha. Akka diskaawuntii dhagaa amma ji'a tokkoffaadha mitiiree diskaawuntii hedduu jira gadi bu'ee jira. Bakka sanaayyuu caammanillee gosa hedduudha kan as keessa jiru. Akka kaartoona ja'a wayiiti kan as keessa jiru. Kiisii kana keessa hunda baasee isinitti agarsiisu. Kan biraa immoo kan inni isin agarsiisu bijaamadha. Kun birrii surree isaa wajjiniini jechuudha. Birrii 30. Kunillee birrii 30 gosa gosaani. Ammas immoo kun immoo gaawoniidha fi akka baay'atti faashina uffatama kuni. Hedduu gabaasee isin agarsiisuuf yeroo nan gahu. Kun birrii 40 hin bitee jechuudha. Arbaa diraamiidha ishee. Kun birrii 40 gaawonii isaas maashiidhuma kan wal fakkaatu. Kunillee akkasuma. Kunis kan gaawonii isaa wajjiniini. Kanallee birrii 40 hin bitee. Kan immoo kunis waliini gosa adda addaatti kan hin bitee. Kun immoo birrii 70 hin bitee. Sheelaa kana birrii 10.
akkasuma kan biraas ni agarsiisa. Waraqaan isinitti agarsiisa. Kun immoo kan shaarbiidha jechuudha. Shaarbii warra gugurdaafis ni ta'a, warra heerumeefis ni ta'a. Shaarbiin kun birrii 25 kan ayneensa kalariidhaan hojjete birrii 25. Kunis adii isaati. Birrii 25 kalarii barbaadantu jira birrii 25. Kan biraan immoo kun asooladhaa fi firaashii lama. Asooladhaa fi asoolaa tokkoo fi iyyuu eenyuun lama qaba. Makaddaa jechuudha. Shirshaaffisa jedhan. Makaddaa lama qaba. Kunillee birrii 25. Kun muluu isaati gamaachidha. Shaarbii wajjiniin birrii 25. Kunillee lama. Kan biraan immoo kun immoo makaddaa isaas lamuma wal tala yaayya'a. Bakkuma qarsii qabu kanaaf birrii 30. Makaddaa isaas lama. Tiraas harkisaas firaash isaas tokko. Farshaa isaa jechuudha. Pilaastikii qabamu kun kan firaashii keessatti galu mataa isaa pilaastikii hodhamee jira. Kanaaf kan birrii 30 ta'e giraama 30dha. Kan biraan immoo kun uffata mana keessa keewwatamu jechuudha. Kun baay'ee rakasa kan hin bite birrii meeqan hin bite. Kana birrii 7 birrii 70 hin bite. Kunillee shaarbii keessa jira. Shaarbii of keessaa qaba. Shaarbii wajjiniin birrii 10 jechuudha isaan kuni. Kan biraa kunis maatiidhuma akkuma isaaniiti. Kan biraa zuuliyyaa kana isin agarsiisa. Minxaafidha. Kun birrii 60 hin bite. Kun kana birrii 60. Kunillee gosa biraati birrii 60. Egaa meetirri isaa baay'ee bal'aadha. Baay'ee saffiidha. Innaa lafa afame immoo kana sirriitti bareeda. Akkasiin isiniin jedha. Kan biraa immoo maal isin agarsiisa? Magaarrajaa manaati. Kun egaa magaarrajaan baay'ee widdiidha. Baay'ee widdiidhaan isiniin jedha. Birrii kun birrii 100. Shafoonii jedhuun illee jarri harabaati. Birrii 100. Kuni tokkichuma isaa isin agarsiisa. Kino gosa kanaadha. Gosa kanaadha. Keessaa immoo akkana fakkaata. Kino baay'ee bareeda immoo. Baay'ee sirriitti bareeda. Kun birrii 100. Shafoonittiin baay'ee widdiidha kan jalatti magaarrajamu jechuudha. Kun lamaasaa birrii 100 diraama 100 hin bite. Kamaan kan biraa viidiyoon akkasinitti hin dheeranneef ni daddafee isin agarsiisa. Kunillee firaashiidha. Firaashiidha. Kun xaaqa hodhisiifama. Xaaqa barbaadan hodhisiifattu baqasqiftanii birrii 60 hodhisiiftu. Birrii 60 inni kun gugurdaa kan firaashii algaadhaaf ta'u kan algaa farrashamu 2 fi boraatii 8 of keessaa qaba. Makaddaa 8 jechuudha kun. Kan akkanaa 8 fi kan asoolaa algaa kana asoolaa algaa 2 qaba. Gugurdaadha. Kan algaa baay'ee gugurdaaf ta'u 2 fi kana piisii kana 8 qaba jechuudha. Kana birrii 60 xaaqaasaa hodhisiifattu. Warri bakka isaallee baruu barbaadanii isinitti nima bakka itti hodhisiiftanu. Akkasiin isiniin jedha. Egaa meeshaan bitee hedduudha. Isin agarsiisellee fixuu hin danda'u. Kunillee surree jiinsii ijoollee dhiiratii fi innaa kan akkasiiti. Egaa kana fakkaataan isiniin jedha. Koomentiillee naaf barreessaa. Akka nagaa biyya kootti galullee isin warri haftanillee akka nagaan nuuf ga'e jettanillee akka galtan rabbiin isinaaf taasisu isiniin jedha. Miini koo haga kanaa. Egaa kanin isinitti hin agarsiisin hedduu jira.
kan biraa immoo waan haaraa isiniif qabadhee dhiyaadha inshaallah. Gatii warqii amma gaa ji'a tokkoffaa jaanuwaarii kana keessa gatiin warqii gadi bu'ee jira. Kanaafuyyuu gaafan warqii bites waliin ilaallaan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha buleeyyan keenya. Egaa daddafee isin agarsiise kaameraa qabaas natti hin tolle sababa kanaatiif. Egaa kana fakkaata meeshaan ani bitee kaniin isinitti agarsiifnes hedduu jira. Kanaafuyyuu har'a isinitti agarsiisee fixuu hin danda'uun isiniin jedha. Kana fakkaata. Du'aa illee naa godha, koomentii illee naa barreessaa. Warqiin immoo inshaallah kan irra caalu ani garuu kaarentii 21 kan inni filataa jiru. Isin immoo warqii bareedudha jettan koomentii irratti ilaala kana biti warri jettan naaf barreessaa. Kaarentii 22 moo 24 caala moo 21 caala moo kan jedhu naaf achi ilaaleen kan koomentiin irra caalaa ta'e keessaa filadhaan isiniin jedha inshaallah. Egaa viidiyoon koo kanuma gabaabsee isiniif qabee sagalee isiniin jedha. Turtii gaarii. Gatii warqillee gatii porososiillee hundayyuu isin agarsiisa. Waanin hojjedhe waanin irra ga'e hundayyuu waliin ilaallaa. Kanaafuyyuu viidiyoo kana aga dhumaatti ilaaladha. Maatii ta'uu hin dagatinaadha. Viidiyoon koo akka yeroon gadhiise isin qaqqabu kan kaargoorrallee jiru gatii kaargoon ittiin galullee gaafan kaargoo godhullee hundayyuu isiniin agarsiisa. Achitti immoo kaffaltiin waan nama godhullee isiniin agarsiisa. Egaa hedduu jira, shaanxaan iyyuu hedduu jira. Isa isin itti mul'isuu hin danda'u har'aa fi kanaafuyyuu nagaan naa tura. Baay baay.